Harka fuunee daawwattoota keenya akkam jirtu nagaan lafa isin jirtan hundaatti isin ga'u jecha har'ammoo qophii keenya irratti Dr. Itaanaa habtee yeroo xinnoodhaaf qabannee dhiyaanneerra waa'ee siyaasa biyyaa wajjin haasa'uudhaa fi anaa wajjin taatee gaaffii kan gaafattu Giiftii Mitikuu Waaqooti. Anis Taliilee Daanyeen jedhama. Akkasiin nu hordoftanii afeerraa keenya Giiftiin gaaffii ishee isa jalqabaa gaafatti. Obbo Itaanaa, wanta ati ittiin beekamtu tokko haashtaagii isa Abiy Masgoo jedhu sana. Yoo Abiy achi kaafamee namni biraan bakka isaa bu'ee gaaffiin Oromoo deebii argate sitti fakkaata. Abiy Masgoo yeroo jennu wanta nama tokko irratti xiyyeeffatte fakkaata. Ittiin keenya namarratti moo sirna irratti? Galatoomii gaaffii Abiy Masgoonii wanta nama tokko irratti xiyyeeffatu wanta xiqqoo tokko irraa ka'ee wanta jedhamu miti. Sababiin isaa yeroo itti wayyaaneen aangoo irraa ari'atamte irraa kaasee yeroo itti Abiy muummicha ministeeraa biyyichaa ta'ee aangoo qabatu abdii biyyi sun godhateetu jira. Uummata Oromoo dabalatee jechuudha. Abdiin uummanni keenyas ta'ee saboonni biyyattii godhatan maayinni sirni federaalizimii sabdaneessaa biyyi sun dhaabbatte. Dadhabinni isaa fooyya'ee hanqinni isaa itti guutamee mirgi sabootaa eegamee naannoleen salgan ulfinni isaanii eegamee seerri kabajamee gara fuulduraatti itti adeemnaadha. Tokko kana. Lammaffaan immoo namni kan inni abdate maayinni mootummaan Abiy mootummaa ce'umsaatii kan jedhudha. Mootummaa ce'umsaa jechuun maal jechuudha? Ihaadegi kan aangoorra ture. Ihaadegiin garuu kanii morma qabeettiin deemaa ture humna TPLF'ti. Humni suni fincila uummataatiin injifatamee sirriidha ani mo'ameera. Kana booddee yennan of haaresse malee mootummaa ta'uu hin danda'u. Isiniinis immoo wanta gaarii hojjedheetanii garaa isin ciibsaa kan jedhuuni mootummaan sun waadaa seenee ture. Egaa waadaan sun maayinni gama nagaatiin ituu dhiigi biyya sana keessatti hin dhangala'in nagaadhaanii gara ce'umsaatti deemna. Dhummisaa immoo karaan itti ce'umsa sana keessaa baanu immoo filannoo ta'aadha kan jedhame. Wanti isa booddee ta'e garuu guyyaa itti Abiy aangoo qabaterraa kaasee wanti ta'e garuu faallaa adeemsa qabsoo uummata Oromootii fi faallaa qabsoo sabootaa fi sablammoota Itoophiyaa ta'e. Guyyaa itti Abiy aangoo qabaterraa kaasee sirna federaalizimii yookaan immoo federaalizimii sabdaneessaa wanta faallessutu jalqabame guyyaa inni kakuu seenirraa kaasee tokko. Inni lammaffaan immoo maanni Abiy wanta namni irraa eege mootummaa federaalaa ta'ee heera biyya sanaas kabajeetu naannoleedhaafis kabaja kennee hamma filannootti nu deemsisa abdiin jedhu hafeetu Abiy namoota isa gargaaranii wajjiniin hojjetan hunda dugda keessa waraanuudhaan of biraa ari'uudhaan Oromoof Oromummaa wanta fakkaatu attaakii gochuutti ka'e. Kana kan inni godheef maayinni aangoo mootummaa hunda harkatti qulqulleeffachuudhaaf jechuudha. Har'a yeroon sitti dubbataa jiru kanatti Abiy erga aangoo qabatee waggaa 2 ta'eera. Waggaa 2 kana keessatti wanti baay'een jijjiirame aangoon siyaasaa biyya sanaa garri caalaansaa harka Abiy Ahmeditti kuufameera. Abiy Masgoo gaafa jennu sirna sabootaaf sablammootaaf kabaja dhabe sana Abiy egaa wanti inni ittiin beekamu sirna nafxanyummaa ijaaruudhaaf yaalii inni godhudha. Kanaaf sirni suni baduu qabaa kan jedhudha yaadichi. Abiy Masgoo kan jedhu waa'ee Abiy miti. Maaliif nama kun egaa riizanii sadaffaan sii kenna. Amma Abiy Masgoo gaafa jennu utuu nama dhuunfaa ta'e sirrii miti jetta. Kun garuu muummicha ministeeraati. Kanaaf waa'ee nama dhuunfaa miti siin jechuudha. Waa'ee rejiimii dubbanna. Kanaaf maaltu ta'a Itaanaa inni jedhu wanta kan biraa. Garuu rejiimiin akkasii kun heera biyyi sun qabdu itoo dubbannu heerri amma jiru kuni Oromoodhaafis yoo ta'e sabaaf sablammoota biyya sanaatiifis yoo ta'e achiivmentii guddaadha. Miidhaa uummata Oromoo irratti kan fide sabaaf sablammoota irratti miidhaa kan fide heera sanaaf kabaja dhabuu mootummaati maleessa heera kana miti. Heerri kun hanqina qabu hundumaa wajjiniin biyya sanaa fi wanta gaariidha. Maaliif seenaa biyya sanaa keessaa ba'e heerri kun
Maanni seenaa biyya sanaa gaafan siin jedhu sabaaf sablammoota gadi ilaaluu, aadaadhaa fi eenyummaa sabootaa gadi dhiituu. Kana ofirraa kaasuudhaaf qabsoo godhame keessaa gadi ba'e. Kanaaf copha dhiiga qabsoo saboota biyya Itoophiyaati jechuu dandeenya heerri kun. Kanaaf Abiy faallaa kanaa waan dhaabbateef sirni inni ijaare faallaa kanaa waan dhaabbateef sirni kun immoo isaan waan fakkeeffamuuf Abiy must go jechuun rejiimii nafxanyaa inni hundeessaa jiru barbadaa'ee baduu qabaa. Galatoomii Itaana gaaffii keenya inni lammataa immoo haala amma jiru kanaanii uummati keenya eessaa qabsoo haa jalqabu jettee yaadda? Qabsoon qeerroo amma kanaan dura turee fi amma adda adda jennee yaadna. Fakkeenyaaf gaafa manni Jawaar hidhattoota bilxiginnaan marfame sana mormii guutuu Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf akka Adaamaatti yoo fudhannee qeerroon baay'ee kan ajjeefame saba kan biraadhaani. Kanaafi ummati Oromoo qabsoosaa eessaa jalqabu jettee yaadda? Gaaffii guddaadhaaf gaaffii cimaadha taliile. Maaliif yoonaan jettee qabsootti deebi'uun Oromoo wanta bira darbamuu danda'u natti hin fakkaatu. Durri keenya wanti dura keenya jiru durri keenya yeroo qabsoo natti fakkaata. Kanaafi qabsootti deebi'uu Oromoo namni shakku jira jedhee hin yaadu sa'aatii ammaatti. Qabsootti garuudhaan dura garuu wantoota dursan tokkotu jira. Maayinni wantoota dursan kan hin jedhu jalqaba kufaatii keenya hundi keenya iyyuu amannee fudhachuutu nurra jiraata. Maaliif qabsootti deebina gaafa jennu kufnee irraa jechuu keenya. Kana adiniitii gochuutu nurra jiraata. Amanuutu nurra jiraata hundi keenya iyyuu. Waan tokko waakkatamuun irra hin jiru. Eliitiin Oromoo kufaatii argisiiseera. An gama kootiin kufaatiin jiru kun dhokachuu qaba jedhee hin yaaduan. Ijoolleen Oromoodha kumaatamaan lakkaa'amtu lubbuun see darbee inni kaan qaamni isaa hir'atee jireenyi namaa manca'ee Oromoon lafa yaada kootii ga'e lafa inni jedhetti gaafa deebi'ee wanti hundumtuu tokkorraa eegaluudhaaf ka'u kufaatii keenya hundi keenya iyyuu beekne ifatti dubbachuutu nurra jiraata. Kana yoo haasofne namni dogoggora isaa hin fudhanne namni kufaatii isaa hin amanne nama responsibility'aaf ga'uudha jedhee hin fudhadhu. Yoo paartii siyaasaa ta'es namni dhuunfaas eliitiin Oromoo kufaatii akka agarsiise irratti walii galuutu irra jiraata jalqaba. Kufeera eliitiin Oromoo. Maaliif akka jettaa yoonaan jette tokko dirreerra jira. Oromoon gatii qabsoo isaatii dhabuunsaa bu'aan qabsoo Oromoodhaa dhaqee harka nafxanyaatti wal ga'uunsaa dirree gubbaa jira. Hunda keenyatu argaa jira isin jechuudha. Kun maalirraa dhufee yoonaan jette ani hubannoon koo yeroo itti mootummaan Itoophiyaadhaa egaa mootummaa Itoophiyaa hin namu. Mootummaan Itoophiyaadhaa kottaa galaa jedhee paartilee Oromoo ala jiran namoota siyaasaa Oromoo ala jiran yeroo ol gashu gaafa warri mana hidhaa jiranis ba'an kun hundumtuu yeroo ta'u Oromooni guutummaa kaampii qabsoo biyyoolessaa Oromoo keessatti sakatta'ee waan hundumaa miijanarra kaa'ee uumamni isteetii Itoophiyaadhaa maal fakkaata? Hariiroon isteetii Itoophiyaatii fi Oromoodhaa seenaa keessatti maal fakkaata ture? Isteetiin Itoophiyaadhaa seenaa keessatti wanta inni qabu keessa har'a maaltu jijjiirame? Fakkeenyaaf mootummaan kottaa galaa erga jedheeti. Ilkaanni ittiin isteetiin Itoophiyaa Oromoodhaaf Oromoota nyaataa jiraate sun irraa cabe moo nutu bakka sana dhaqee qabate moo maaltu geeddarame kan jedhu miijanarra kaa'amee ilaalamee konsensasiin hin uumamne kaampii qabsoo Oromoo keessatti hundumtuu mataadhaan dhuunfaadhaan kopha kophaatti akkuma waamametti kopha kophaatti galee akka waan kopha kophaa qabsaa'eetti jechuudha. Maaliifan kana isin jedha biyyi tokko akka itti seenaa keessatti ijaaramaa dhufe jaarmiyaaleen inni qabu hundumtuu akka itti ijaaramaa dhufe guyyuma tokkotti akka waan bokkaan roobee caamuutti caamuu hin danda'u amallisa. Isa kana sakattaanee adda baafannee calallee karaa kana nu baasaa karaa kana nu baasu jennee waliigalteerra itoo hin ga'in mootummaa ce'umsaati kun jennee fudhachuun keenya hundi keenya iyyuu dogoggorreerra.
dogoggora guddaa keessa galleerra. Maa inni kan dogoggoree isin jedhu waa'ee namoota dhuunfaa sana miti. Fakkeenyaaf tokkoon sii kenna. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akkamittiin galee ABO'n jedhee yeroo gaafatamu gaafa haasa'u maal waliin mallatteessitan gaafa jedhamu nuu obbolootaati jedhanii nu hammatanii jedhe. Isa booddee wanti akka isteetiitiif akka paartii ABO'tti wanti haasa'amu hin hafe jechuudha. Kanumatu ta'e iddoo hundumaatti. Oromoo irratti garee hundumaa irratti kanumatu raawwatame. Gaafa nu hammatanii obboloota hootii nuyi. Nusoo akkuma keessan Oromoodhaaf qabsoofnaa gaafa jedhamu tole kan jedhamutu dhufe jechuudha. Dogoggora guddaadha kun. Maalifi namni isteetii Oromiyaa Itoophiyaa geggeessu tokko Oromoodhaa wajjiniin salphaadhumatti akkasittiin araaramaayii hin ta'aa dubbiin akkasii kun jennee gamaa gamnee ilaalle maalifi waa'een isteetii Itoophiyaadha waa'ee namoota dhaqanii ABO'tti dubbatan waa'ee namoota dhaqanii KFO'tti dubbatan waa'ee namoota dhuunfaa dhaqanii amma fakkeenyaaf namoota Oromoodhaaf quuqaman achi keessa jiran maqaa dhoofnee kaasuu dandeenyu waa'ee namoota sanaa miti waa'een isteetii Itoophiyaa jaarmiyaalee waggaa 100 ol lakkoofsisantu jira biyya sana keessa Oromoo kan gaarreeffatan Oromoo nyaachuu malee Oromoodhaa wajjin biyya keessatti hojjechuu kan hin dandeenye jaarmiyaalee biyya sanaatu jira. Isteetiin suni amala isaa kana ituu lafan kaa'in akkamittiin Oromoodhaa fi wanta Oromiyaa fakkaatu wajjin deemuu danda'a. Sirumaayyuu immoo heeruma ofiisaatii baafate kanayyuu kabajee akkamittiin itti fufuu danda'a kan jedhu gamaagamni ituu hin taasifamin utaallee sanatti galuun keenya eliitii Oromoo keessa beekaan tokkollee hubataan tokkollee waan nu keessa hin jirre nu fakkeesseeraa jedhee yaada'an. Kanaaf achirraa kaaneeti kan inni waa'ee qabsoo haasofnu siin jechuuf waan amma kana haasa'e. Kanarratti gaafa walii galle dogoggorreera gaafa jenne amma immoo haala qabatamaa keessa jiru lafa geenye kanarraa kaanee fuuldura keenyatti akkamittiin adeemuu dandeenya wanti jedhamu achi keessaa ba'a. Maalifi lafa ga'uu barbaaddu sana akeekkatteetu tarsiimoo keetii fi tooftaa lolaa keetii lafa kaa'atta. Fakkeenya tokko sii kenneen xumura. Yeroo wayyaaneen Ihaadegiin qabattee biyya keenya mancaasaa turte malli ittiin Oromoon ofirraa lolaa ture tokko gabaa lagachuudha. Tokko hiriira ba'uudha. Akkasumas immoo karaa cufuudha. Har'a wanti kun hin deemsisuun amma fakkeenyaaf gamaagama cimaa barbaada. Maalifi dirreen siyaasaa Oromiyaa keessa jiru haala jabaataa ta'een jijjiirameera. Akkamittiin jijjiirame yoonaan jette amma ijoolleen Oromoo akkuma kaleessaa hiriira ba'anii nagaadhaan manatti galuu natti hin fakkaatu anaan. Maal siin jechuu kooti mootummaa qofa miti diinni isaanii har'a. Abiy hamma gandaatti deemee nafxanyoota ijaaree qawwee hidhachiiseetu intelijensiin Itoophiyaadhaa har'a wanti inni hojjetu namoota Oromiyaa keessa jiran Oromoodhaa wajjiniin diina ta'an ijaaree horii kennee fi organaayizii godhee Oromoo irratti bobbaasudha. Kana lafaa ka'insiin jedhaa jira miti. Ijoolleen gaafa hiriira baatu Oromiyaa keessatti 2-3 duukamitti wanta ta'e argineerra. Adaamaatti wanta ta'e, Bishooftuutti wanta ta'e agarreerra. Goobbatti Asallaatti wanta ta'e agarreerra. Ijoolleen Oromoo gaafa seen fuulduraan mootummaatti hiriira baatu dugda duubaan nafxanyoota dhufanii ijoollee Oromoo rukutan. Kun nuyi fi salphina guddaadha. Biyya keenya irratti mootummaan diina keeti. Fuuldura kee jira. Gaafa si rukutu ekspektii godhuu dandeessa. Ittiin loluu baate waan ta'eef yookaan immoo mormachuu baate waan ta'eef ijoolleen hiriira baate rukutamuun sirriidhaan jiru. Mootummaan biyya keenya amala waan godhateef yoonni nama rukute diina kootu na rukute. Garuu ganda keessa dugda duubaan ijoollee Oromoo dhufee ambuush kan godhu dhalateera har'a Oromiyaa keessatti. Fakkeenya tokko itti dhagaalaa kun amma. Gama akkasii keessaatu ba'a. Akka itti amma gara fuulduraatti adeemu. Oromoon qabsootti seenuu qabaa eeyyee wanta tokkoyyuu gaaffiin hin jiru waa'ee kana. Baay'ee galatoomii Itaana deebii keetii fi giftii gaaffii dhumaa qabda moo kanuma asuma irratti xumurra? Asumatti raawwanna gaaffii hin qabu fayyaa ta'e obbo Itaana yeroo keetiif. Tole galatooma. Baay'ee fayyaa ta'e.